dhiyaateera. Okay, GAG ani intini jedha deema jechuudha. Qannasaa deema fakkaata. Start a new goal jedha. Kan subscribe godhame jechuudha. Durii coinii keessatti namaa bu'a beektaa dhafaa ta'e. Amma immoo maal ta'e withdraw keessatti sii bu'a. Intini godhi withdraw gochuu malee hin dandeessu. Coinii ni subscribe keessaa sii bu'e. Yaa. Haadha faate maa inni xabuma tokkittiinuma bakka naadabu funni jedhanii faamiliin kan kee. Paawurii kan kee laaluu barbaadan. Faamiliin kan koo jiraachuu baatee jechuudha. Hin cammaqamta sa'aatiin ni dhufetti hin cammaqamta. Silazii yoo jiraatan si haa qabsiisan. Taap godhaa gaa'es hundi keessan iyyuu. Yoo jiraatan si haa qabsiisan. Maaliif edaa makfalli shayii qarbu. Ani adabamee takkaa nama dhiisee hin beeku. Adabu malee. Kaffaluun kee noolu waan ta'eef. Tapha tokkitti haadha faatee natti buute jedhee tarii iyyuu waamaan faamilii koo. No. Dhaggeeffadhaa guys. Amma mermaa galuun miira keessa galchitii giiftara kiyya. Taap godhaa guys. Arrabni kan koo gaafata kun ajjeesisa. Nan beekaati. Taap godhaa sin. Annaa dabdi malee na ajjeestima. Guys, taap godhaa. Isbi challenge nama osoo guuttee barkuma takkanii argannaa kuma lamaatanii taanaa jira. Sirba aadaa fi callisu abadan. An arrabni nan duutu. Yoon zeeroo irra jiraadhellee. Abaaboo tokko takka godhaati. Isbi challenge banaati. Indaminim. Kuma tokko yoo arganne gumaa keenya kafalan. Abaaboo 3 kennaa. Guys. Abaaboo 2 naan kennitanu guys. Warra sirra jirtan. Abaaboo 2 naa kennaa namni garaa 2. Abaaboo tokko namni biraa. Indoo namaaf hin galu jedheetii beektu. Yoo Durun bichaa waliin salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Brazil fayyasee jira. Welcome gaale. Bro. Guys, amma dabiliidha. Miira keessa galtee push godhee. Haadha faatee bakka sanatti sharing gootu ati. Guys, dabil. Subscribe nu naa godhame akkam meeqan qofa gilaabiin na kaayame ijoollee waan naan goon hin qabdu jala kanatti maashaallah. Goota koo. Hin loltee bar lolaa koo. Diqqoo miira keessa galuu jirta. Ishi. Qixaatii tokkoffaa nama 2,500 sii kennu hin qabdu lafaa kayyade sirba aadaa arsii sirbi. Wayne miira keessaa wayi goota koo. Miira keessa turtellee. Ayi. Miira keessaa wayi. Sirba aadaa arsii ilaalle kaa. Rakkoon keessa naa dhafaatee jechuudha. Amma biraa baaka haadha faatee. Galatoomi qaalii kottee. Amaara fiduu? Warra saddaa fideetanii naa cafaqxu bakka. Nama baay'ee miira keessa too yaada faatee si adabuun barbaanne mala. I'm so sorry. Ayyee naannoon fidaadde. Yes, guys, kudhan gahe gifti. Mana jedhu bakka asxaa. Galarin kiyya kudhan gahe maashaallah kibaroolleen hizbii keenya wallah. Haftaa mita maashaallah wallah samuuna kana. Angka jedhu wallahi. Helen, welcome. Meeqa adabame ati? Anaan jettamoo? Kuma sadinoo si kennu qabdaa? Maal barbaadde? Hin qabu. Innaa min falligoo. Min tafalligoo. Walla sirba aadaa arsii nuu sirbuu qabdi hayi. Gooticha kenna jala teessee akkamiin sirba aadaa arsii nuu sirbuu diddi nuu sirbuu qabdi malee. Beeku ani hin beeku. Sirban hin beekne immoo balleessuu hin fedhu. Sirbi an tokkitti hin danda'u kan jimmaati. Bas. Ma leelaa nagar noo. Kajima bichaa hin beekaa. Hayi. Wallaan beekti sirba aadaa arsii beekaa diddi. Timing.
Faayizaan kayettu jechuudha. Rabbiin inshaallah asiisi darbe laal kaa'ile rabbiin asiisi darbe hudduu gara Haadha lafa. faadha isuma dhugumaa wallaahi sirba bareedaa balleessuun fedhu ani alaa qaba. Hin beeku. Sirban hin beekne moo balleessuun fedhu ani. Sirba amma mokkoritu ateettee sirbuma zimmedhee sirbuma bira biraa mokkoree balleessa malee sirba amaariffaa fa'i yookiin. Siduun ammaaliif sukkaara dhibbana galchuu barbaadde qoyaa gaayis. Maaliif sukkaara dhibba si galchaa haadha faatee wayi ati suusii sirbuu qabaatte kan sirbi. Inni alaa qabu. Leelaa qixaat nigariin. Bakka. Sirbi'aan sirriitti jechuudha ritimii isaa eegee akkaataa bu'iinsi isaa gadi tumee ol tumee gattumee ol tumee sirriitti beeku kan jimmaati. Sirbii Kana kan shawaa nu sirbi ta'e shawaa. hin beeku haadha faatee sirba namaa nan balleessiisin indee maal taate ati sirba balleessuu aartiidha bara aartii namaa irra Ayyaa tokko fa shunkurtii addaan murii jala qabadhu rakkoon qabu. Dhiisaa. tokko. Ani qallaalcheessisee bakka kiyyatti. Qixaatiin lammataa ammoo jechuudha. Haadha faateedha afaan tun alba'e soo soorii. Sila minuu. Sila minuu sila qixaati. Sila minuu noo kan afaan alba'u. Leena haa tokko faamiliin kan kee yoona tuqanii Sila tapha tokko nama biraatu si moosiste. Amma tapha tokko nama biraa giloobii keessa 500 si kenne. Sila minuu noo nee kan inni alantiin si Faadaa beekaati kaa faamiliin kan koo beekaati bar beekaati illee sii kennuufiti rakkoon qabu dhibbuma shan nama gilaafii keessa sii kennuufiti. An dhaggeeffadhu namni gizee tokko taa'ee walitti dhaabee gizee 2-3 namoosise anatu harka kennatee deema. Maalis moosisarree waan irratti moosisan dhabanii waan irratti moosisuu dhabe faamiliin koo. Yaa habiibti bakka asuma moosisuudha. Jarri anarraa maal fuudhumaa naaf kennaa jiru jarri siif kennaa jiru miti maa. Namni sii kennummaa as kabiroo as galtitoo mahee bichaadha bakka. Minjii wii isoo asa wallaatiin dheera baakki osoo naa azzanee siluman kennure. Muudii akkaminaa dhiisi. Bakka የለም አንዱ አንድ ሰጥቶ ይሄዳል ሌላ መጥቶ ይሰጣል ሌላ አካስ በቃ ወልቲ ዳቤ ጠበሸን ጃ namni si moosu jiru kana rakkoon jiru. That's it. Abaaboo guutaa warri mana kooti. Flowery guys naa guutaa. Sadiin baay'ata abaaboo guutaa. Namni biraa tokko thank you. Abaabuma guutaa sin rakkoon qabu. Gaayis sadiin baay'ata abaaboo guutaa. Auzu billaahi mina sheexaan irraji. Mee lafaa kaayati. Ati haadha faatee adabbii tokko naa jijjiiri bakka shunkurtii. Shunkurtiin qabu mana keessa. Amma kaaknoo reeftanna kiu jechuun kaa. Maal kiu jettaree shunkurtii hin qabu mana keessaan jedhee bar fixeeraama. Nan fixe. Istaayilii suuraa ittiin kaan kudhan nu garsiisi. Yes naa taasii nan jaalladha. Kan baadiyyaa moo kan magaalaati? Nati barbaada. Deemi kama baadiyyaa nu garsiisi. Yoo magaalaa keessa suuraa kaatee miidhara. Kan baadiyyaa jechuun quba minaamin akkas gochuu qaba. Kan baadiyyaa ta'e. Deemi kama baadiyyaa kan magaalaa itti hirsanoo. Gaayis itti tiripiliidha. Guys, triple yoo jiraattan as jedha. Amma jalqabu keenya wayyu. Jalqabu keenya wayyu dhukaasa. Warra sirrii jirtan. Let's go. Osoo nama akka afaan kooti. Hojii keenyaa dhuu rabbalkaa. Qaamni jechuudha. Wallaahi hojii keenyaa dhuu. Amma soo akka afaan kooti ta'e jedheen fixin akka afaan kooti ta'e waan nama ajaa'ibu. Qaxxaamni jechuudha gaayis. Kuma takka barra. Haadha faatee shunkurtii. Edaa amma shunkurtii manaan qabu jennaan iyyuu akkamitti shunkurtii manaa dhabdi jechuudhaaf komentii jalatti qaba. Garuu shunkurtii na gubaadhaafan. Min miqqanyaa hizbinoo. Amma si muudii kana wallaaltaniitu iyyuu dhugumaanii si dunaa shunkurtii mana keessaan qabdettanii komentii barreessaa jirtu ayyaa uummata. Biirillee bismillah. Mayne bilbila koo dhabeen oole. Elaani ijoolleen baadiyyaa tokko akkasitti faati. Haadha faate. Maal inni kun istaayilii ijoollee baadiyyaati? Akkan dur biyyatti suuraa kaa ture si agarsiisaa jira.
Anis ijoollee biyya baadiyyaati. Tokko dura akkasitti ka'ee, tokko immoo mubeetti hirkadheen akkasitti ka'ee, lama. Tokko immoo mubeen tunnel jedhiiti lal jedhuriyyuu jedhee sadii. Tokko immoo afur. Tokko immoo shan. Qabaan suuraa akka kanatti ka'e hundayyuu kiyyuman si agarsiisaa irra booddee immoo ijoollee ati magaalaadha ati booleedha jedhanii na arrabsu. Kiyyuman sinitti agarsiisaa irra gaa'es. Achi keemma tokko akkamii Hai, suntama kama mubeetti ilaalteeti bar. afur. Ani hoolayyiin dhibba afurii na jala walgeette kun maal na jala walgeettan jedhaa bar. Kudhanii miti haadha taate kudhanii miti. Kudhan hin geenye shan jaarra jirta. Jechuun kudhan si agarsiisamti. Hai, suuraan keessan hundinuu jilbuma dhumate. Maa eessan na dhagaa lafa taanaan yookiin gangaladhee hirkadhee sin agarsiisu. Tokko immoo ayi torba kan biraa hoo. Saddeet. Wallahi sii kudhan ayyuu naa taateetti jettanii beektanii. Wallahi komantiin koo akkas ta'e. Wallahi meeqaa saddeettaa? Tokko immoo Thank you Habibti tiya shukran kali. tokko immoo kun akkasi. Hai, istaayilii matoo kichaa suuraa meeqa kaate bar suuraa sadii istaayilii matoo. Wallahi nan dhabe barbaade indee akkasuma argisaa edaan dur yeroo adabu taa'een kolfaa bar nan jaalladha. Adabbii suuraa kana. Adabuu nan jaalladha yeroo jarnatti agarsiisan kan egaa immoo kan magaalaa kudhan nu agarsiisi. Kan magaalaa. Istaayilii magaalaa kudhan. An kan baadiyyaa si agarsiisee mi'ati immoo kan katamaa nu agarsiisi. Baay'isawwan jisma maal jechuu barbaade. Qixaati sadii himmee. Ati sirba arsii amma jette ati arsittiidha. Ani fakkeenyaaf hin balleessu sirba aartii jedheetan didemti ati immoo kan tokkoffaa sirba Kun amma jibba arsii irraa qabdu malee sirba arsii wallaaltee miti gaa'es jibba isin irraa qabduufi kun. Anti miti sirba aadaa arsii wallaalti. Arsii jala teette sirba aadaa arsii wallaalteeti miti kun jibba isin irraa qabdu sirba aadaa arsii. Dhiisii waan akkasii dhiisii ani jaalladhee fan dabarsee of Jibba isin irraa qabdu moo jibba isin irraa qabdu gaafa takka barreessaa oduu jibba qabdu Sanii of kennu wanti caalu hin jiru bar jaalladhee fin dabarsee of kennee bar arsii jala hin jira. Akkamitti gagaa jaalattee damma jibbiti. Yaa jibba qabdee wallaahi. Sirba arsii adabbiin tokkoffaan sirba arsiiti. Adabbii lammaffaan istaayilii suuraa ijoollee magaalaati. Anammoo doosiin jimman adabdee wallaahi. Adabbii sadaffaan shunkurtiidha. Akkasiin kan taphatu. Shunkurtii mana keessaan. Ati baala fidaarii nuun dhabdee asiin gadi qabaadhaa jettee. Ishi filtarii kaadhu. Filtarii sammaa. Akka shunkurtii jijjiiti shunkurtiin qabdu mana keessaa. Isin taaftammaa hin gootan. Taaftammaa hin gootan. Ana baatee sheexaana wallaahi. Beekaatu. Beetti. Akkamiin wallaalti sirba aadaa arsii heerumte kaate inshaallah boru gaafa biyya gadi galtee ashwaashilaa bu'uudhaa deemsi boru gaafa biyya gadi galtee jette bayee jechuudha deemsi boru gaafa biyya gadi galte haayi. Qilleensi waan irra jiraatti. Sirboonii dirqamaa miti. Ani nuti ilmaan musliimaati nuti qara yoo nan jedhamu. Miti ashwaashilaa arsii barachuu qabda. Natti Konaatumti beektaadha kaate. Bayee barachuu qabda. Akkaataa itti ilfatan barachuu qabda. Akkaataa itti siinqee qabatan barachuu qabda. Haayi. Yaa uummanni dhugaa si'a. Dhiisii haadha faate poolitikaa akkanaa abboo namni dhugaa si'a. Isin musiibaadha warra balkaaba. Hina mani naani. Kana waa barreessaartu biloo godha. Waan jimma jettee hunda biloo godha.
Gandummaa meeshaa bayaa. Isaa ijoollee maqaa jimmaadha hattanii koomentiin barreessinaa. Ilaa waan akkanaati wanti sukkaara dhibbana galchaa ture. Waan akkasii Biloo isaa. godha waan maqaa jimmaadha jettee jedhe kanatti ta koomentii gaarii barreessitee illee biloo godha. Hayi. Barachuu qabdi intalli teenya mucaa keenya dabarsinee isinii kennine bar. Wallaahi dhiisaa. Kan akkasii nama arrabsiisa. Haadha faata kai kaabannaatish kayitii suuraa nu agarsiisi kaakatti suuraa kaan. Guys, sirba aadaa arsii isinii sirba qoy dabilii naa dhufu dabilii irratti. Dabilii maaliitu dhufa? Intini jedheem. Maqaan isaa maali? Silasii. Wallaa sirba aadaa arsii isinii sirba qoya. Akkasi. Sirriitti ritmii isaa eegiite jechuudha nu sirraa barachuun fedha. Isa sirrii nu sirbisa zimmette kaate akkanatti aartii balleessitu miti. Ilaala nama laal sirba aadaa arsii sirbee warri jala kana golgeettanii dhugaadha hudduu hoqataa jechuudha. Yoo amma taaptaap hin goone takka teessanii nama dhibba afurii kana Toophii waan irraa qabee ilaa Toophii 9,000 biloo keenya isin baasa. Taaptaap godha guys. Taaptaap godha wallahi ulee fudhadhu. Gisee waa koomentii barreessitanii jirtanii achi boodan jirtan. Bilele. Guys, taaptaap godha. Era nama 173 jirtanii taaptaap godha. 45 jechuun koo nama 10 taaptaap godha jechuudha. Wallahi mee nama 174 keessaa namni 10 qofti taaptaap gochuu jechuun maal jechuudha? Akammaa kooppiin keenya keessan kuma 10 hin genne galatan beektu. Maan namni kun hundi osoo taaptaap godhanii kuma 500 taaptaap godhanii giiftiin barbaadu. Maali galatan beektu? Hayi. Maqaa dha'uun barbaanne maqaa dha'uun galateeffadhe nama dhagaha kanaafani. Sinii gadaami? Thank you jedheera. Garuu maqaa dha'uun fedha. Awuzi billaa dafaa ta'e abbaa cabsaa fakkaatteetti. Diguta. Apa bahasa diguta guys? Persisnya. Apa bahasa dinam nih gara-gara? Guys, apa bahasa? Oh my god. Thank you. Enggak. I'm an